kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa naashinaal bisinti miidiyaa oduu beebeltuu qabadhee dhufee hangaftoota oduu beebeltuu wajjin Ansamboontuu Oromooti. Angafa Paappaasota Minisoota Siidoosii Araba Taskaan Ortodoksii Tawaahidoo Jiif gara Lolixa Oromiyaa bobba'aniif simannaan taasifamaafii jira. Bifuma kana hangafa Paappaasota kanneeniif godina Shawaa Lixaa magaalaa Geeddootti simannaa ho'aa taasifameefii jira. Magaalaa Gimbiitti haalli Oromoo sabni guddaa Musliima Kiristaana jedhan odoo wal hin qoodiin abbootiin amantaa Ortodoksii Oromiyaattiin simatan hedduu namatti tola. Of ta'uu fi wal ta'uun Oromoo diinaaf gadda guddaadha. Abbaan keenya kun Oromoo Ortodoksii qofaaf odoo hin taane Oromoo saba hundaaf seenaa hojjetan, seenaa haqa galmeessan, saba jaarraa hedduuf cunqurfame afaan Oromootiin afaan ofiitiin amantaa isa tajaajilachuu dhorkame gargaarsa Waaqayyootiin jabaatanii ifatti baasan abbaan kun abbaa Oromoo hundaati. Abbaan keenya kun wantoota ormaa hin aanne qe'ee ormaa hin dhaqne sabni koo afaan ofii beekuun afaan ittiin dhalateen amantaa isaa tajaajilatuun Oromoo koo biyya isaa irratti afaan ofiitiin akka barbaadutti dubbachuu odoo danda'u maaf dhorkama jedhan. Yeroo kana immoo diinonni kaayyoon isaanii maallaqaa fi aangoo ta'e yookiin warroonni Oromoo balleessanii qabeenya Oromoo kan ofii taasifachuu halkaniif guyyaa riba dhaban fakkeessitoota afaan Oromoo barateen Oromoo dhufiin jettu waliin amantaa da'oo godhatanii kun maaf ta'a jedhanii abbaa keenya irratti duulan itti mormuu eegalan. Yeroo kana immoo Oromoon koo sabni koo akka Musliima Kiristaana jedhe odoo walii hin qoodiin waliif galee diina abbootii keenya faalleessuuf itti marsan morma dhugaa jirtutti himan shiira ishee guluunfaa jirtu harkaa fashaleessan. Oromoon koo guyyaa gaafa rakkoo wal dhiyeessaaree sabni haqaa jedhan. Jabaan waaqa isaa dhugaaf dhaabbatu waaqatu milkeessaa abbootii keenya nuuf milkeessee jira galanni isaaf haa ta'u. Kanaa booda wantoota fedhii keenya haala ta'an irraa bilisa ta'aneerra. Afaan Oromoo afaan hin beekne waliinis hin rakkannu afaan keenya amantaa keenya tajaajilannaa nuti aangoof maallaqa miti haqaa barbaannaa Waaqayyo saqa jaalata isaaf galata. Oduudhuma wal qabatee wajjin gabaasa ittiin aanuun kennaa eebbisaatu isiniif dhiyeessa. Turtii gaarii wajjin. Siinodoosiin haaraa hundeeffamee Paappaasota Siinodoosii duraanii 12 gochaa immalle keessatti hirmaatan jedhee balaaleffate. Siinodoosiin kun haala waqtaawaa irratti miidiyaaleef ibsa kan kenne yoo ta'u Paappaasota ergama hojii isaanii seeraan hin bannee fi ergama kana gufachiisaa turan jedhee 12 erga balaaleffatee booda maqaa bataskaanaatiin kennitee fi irraa mulquun obbo jedhamanii akka waamaman murteesseera. Siinodoosichi ibsa isaatiin Abuna Abrahaam hojii geggeessaa mana lubummaa waliigala Itoophiyaa Abuna Phexros barreessaa Siinodoosii duraanii dabalatee Abuna Iliyaas, Abuna Fanuel, Abuna Naatnaa'el, Abuna Yosef, Abuna Diyoqooriyoos, Abuna Enook, Abuna Marqooriyoos, Abuna Rufaa'el, Abuna Ariyoqoos akkasumas kutaa lallaba Siwiidinitti Paappaasii taasisanii of bakka buusan kana itti jedhee Abuna Iliyaas balaaleffateera. Isaan kanneen moggaasa bataskaanaatti irraa kaasuun obbo jedhamanii akka waamaman murtaa'eera jedhan. Sirni hidhuu malee hiikuun beekne maaliif tan jedhanii yoo gaafatan deebiin hin jiru. Biltsiginnaan duguggaa sanyii Oromoo irratti bu'uureffattee adamsuu fi hidhuun of ifoomsiteerti. Jechaa jiraachuun qooda kan keenya taate maatii tokko guutuu osoo manaa fi qabeenya ofii gadhiisanii baqataa jiran karatti qabamanii nama 6 ableedhaan qalan isaanis haadhaa fi ilmaan ishee nama ijoollee 3 tanneen keessaa mucaa waggaa 4 fi kan ji'a 8tu jira. Dugda haadhaa irraa buusanii ableen ajjeesan abbaa haadhaatis adeera ijoollee tanaatis walumaan ajjeefamanii jedhan. Nama jaartii fi ilmaan irraa fudhatanii isa osoo hin ajjeesin deemi jedhanii oofantu jira. Namoota duraan hidhamanii mana hidhaa jiran kana gosaan Oromootaan filanii mana seeraatii gadi yaasanii fixanii akka jiran maddi keenya ifoomseera. Karaa deemaa akkuma duraan hojjetaa turan namoota Finfinnee irraa as dhufaa turan waraqaa eenyummaa isaa ilaalanii Oromoo ta'uu isaa barraan makiina irraa buusanii akka ajjeesaa jiran himamaara. Ammas daa'ima kan biraa haadha harkaa butanii fuula ishii duratti qalan.
lubbuu fi qabeenyi meeqaatam akka manca'e isinis waan argaa jirtaniif tilmaamuun nama dhibaa jedhan. Waan kana hundaa argaatuma nurraa callisuun maqaa balleessii jaraatiin dagamuun sirrii hin turre ammas taanaan ofirraa deebisuuf nuti qophiidha jabaan rabbuma isuma abdannaa jedhan Oromoon Walloo. Gochi fiinxalleeyyii Amaaraa qabsoo bilisummaa Oromoo gufachiisuuf garjabinaan ilmaan Oromoo albeedhaan qalaa akka jirtu waaqaa lafti ragaadha. Akeekni ilmaan Amaaraa Oromoo akka biyya lafaa kana irraa dhabamuu fiixachaa akka jirtu iftoomeera. Uummanni Oromoo ilmaan Amaaraa kan Oromiyaa keessatti jireenya tolfatanii qananii gaarii sirraa jiraataa sirraa nyaataa jiru kana yeroo gabaabduu keessatti atis gochaa jarri Oromoo irratti raawwatte harkatti kafalu akka qabnu qeerroo fi qarreen Oromoo biyya ofii tiksuuf waboo wajjin hiriiruun tarkaanfiitti seenuu qabnaa jedhan. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa Naashinaal Piis Miidiyaa oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaata hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.